erga Saudi Arabiyaa dhaqxee yookaas erga dhuftee jette madaamin ji'a 3dha. Garuu galgala yeroo hundumaa yeroo kutaashitti galtu sakaan sirriitti nama kun garuu haayilaayitadha. Bilbila haasofti sagaleen dhagahamu achi gidduudha akka dhiiraaf dubartiin yeroo waliin ciisanii quunnamtii saalaa godhan sagalee akka sanaa dhageessisti yeroo hundumaayyuu. You know, you understand me? You hear me? Na dhageessanitti waan hin jedhe irra deebi'u sagalee ana isma soot arabiffaan jechuudha. Ana isma soot haada soot anafar orijjaalo hormaa sawa ana isma soot. Ya Salbina. Abdani rifeensi kiyya namuradhee dhufe. Namuradhe kuno bakka rifeensa dheeraa goda sana kunoo asirra malaloo ta'ee yaa'u sana muradhee kuno irrif jedhaga. Reefa muradhee dhufa sirreeffanne waan isin dhugu jechuudha. Innaa jara keenya nagaa waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa ko galata waaqaa ta'u baga jiraattan baga har'a geessanii egaa barumsa ta'aa jechuudha warra haaraa dhufanii yaa warra haaraa qofayyuu miti warrumti gidiimaan warrumti duriillee of eeggannoon hin barbaachise jechuudha. Yeroo baay'ee waan akkasii mudata shamarran keenya. Egaa obboleettiin amma ani isiniin jedhe kuni erga Saudi Arabiyaa deemtee ji'a 3dha. Haaraadha jechuudha. Ji'a 3dha. Iddoo biraallee dhaqxeen beektu mucaan kuni. Isa booda mana madaamii keessa kaameeraan jira. Kaameeraa isheen argituun alatti, kaameeraa isheen ilaaltu alatti immoo kaameeraa dhoskaan immoo jira. Isheen garuu gorfaa ishee keessa kaameeramtu jira jettee yaaddeen beektu. Mucayyoon kuni maal gooti seetanii yeroo hundumaa mana keessatti bilbila baay'ee haasofti. Garmalee bilbila haasofti. Bilbila akka malee fayyadamti jette madaamii ishee. Haa ta'u jedhamee booda gorfaan madaamii fi gorfaan mucayyoo girgiddaan isaa tokkodha. Mucattiin kuni halkanii viidiyoodhaanii nama jaalallee isheeti. Dura immoo humaan qabu jetteetti. No relationship jetteetti. Relationiin isin jiru rijaaliin jiru hin heerumnes jetteetti jechuudha. Egaa silaa madaamonni immoo tokko lamannaan fi beebii namaan jedhu gaafa si arganii yaa kun walii galaniiru hin qabu naan jettee itti madaamii yeroo himattu booda garuu kutaa ishiitti yeroo galtu mucayyoon kuni halkanii hin haasofti madaamiin immoo hin dhaggeeffatti ta'e kaameeraa dhalaaltite I don't know garuu kaameeraa irras ilaalteetti darbe immoo sagalee dhageesseetti. Isheen amma sagalee dhageesseetu kan kaameeraa ilaaltee jechuudha. Isa booda sagalee isheen dhageessu akkam sexy voice. Amma gaa as keessatti waan nama saalfachiisu tokko illee hin jiru ifa bilisaan dhaggeeffadhaa dhugaa kun waan nama dabbarudha jechuudha. Saanuu dhaqxe ji'a 3tti kun irratti argame gara biyyaan deebisa malee itti liqii qabattee aartee madaamiin baay'ee tokko nama aarsa jechuudha. Yeroo himattu maayinna sootiin dhagaa sagaleen dhagaa sagalichi immoo sagalee akka dhiiraa fi dubartiin wal faana yeroo ciisan sagalee dhagahamu akka kana sagalee akkasii dhageessisti yeroo hundumaa galgala yeroo gorfaa ishiitti galtu yeroo baay'ee akkasumas gooti. Dabalataan immoo kaameeraa yeroo laaltu jechuudha. Harka ishii fuutee qaama ishii faa maal goote beekaa beektu maal jedhan sinitti qubaan jechuudha. Kaameeraa irraa gadi baastee jechuudha. Kana kan ka'e baay'ee wasakadha kuni. Kanaafuu ana faana hin jiraattu kuni indaam wasakadha kun qulqullina illee hin qabdu ofishiifis qulqullina hin qabdu. Maanni wanti akkasii jettee kaameeraan illee shoo waraabee dabalataan isheen illee gurra ishii orjinaalii gurra ishiitiinis sagalee dhageesse. Madaamiin kun irrii jettee biiroo geessite ragaa kana faana biyyattiin gashaa jennaan mucattiin immoo biyyatti galu
Baqaa sorry lammata bilbila sin hinaasa'u minaamin jette jechuudha biirootti. Anna madaamiin immoo qabaana gadhiisaa maleette. Akkamidha jette uumama akkamitti jette kun maalidha jette duraan irsan qabuun jenne isheen jaalalleen qabuun jenne jette dhiisika. Achi madaamiin qawwaxxee wasaka jette tortortuu jette inni qattus jette waan shin gootus wasaka jette. Gumattu kanaan waan ija ishii ilaalamu jechuudha baay'ee nama aarsa. Maqaa namaallee nama balleessa maqaadhuma ijoollee keenya mana madaamii keessa jiran xaqilaallaa maqaa isaanii baay'ee balleessaa jechuudha wanti akka kana. Isa booda egaa oddoo biraatti illee na agarsiitu minaamin jettee hojjettuun sun jechuudha. Madaamiin garuu noo jettee nan gashaa kun galuu qabdi jettee ilaali gammatee namni ji'a sadiitti dhaqee hin beekane jechuun yoo of hin adamne kuni si jammar waan akkasii dhugaa dubbachuudhaaf nama fuulduratti illee waaqa fuulduratti illee waan ciiggaasisaadha. Dhugaa waaqa waan nama xureessuudha. Waaqa duratti illee waan nama xureessu of xureessuudha. Namni illee akkanuma yoo si arge baay'ee sheem. Bakka aramne jechuun immoo yoo si jaallatte yoo si jibbite immoo hammaama caala si xireeffatti. Beekta? Aramne jechuun si jibbina hammaamni isheedhaaf gaariidha. Su arguun barbaadu si xireeffatti. Wasaka siin jennaan immoo basmaa bakka waan ati tuqxellee nyaattu. Kanaafuu baay'ee tokko rakkisaadha jechuudha. Dubartoonni shamarranii yeroo baay'ee waan akkasii nuuyyuu argaa oolla. Viidiyoo shamarran viidiyoo qullaaf waraabanii waan arge of godhanii waan garaagaraa of goggodhaa ofii keenya ija keenya telegiraamii irratti baay'een keenya argaa turre jechuudha. Ajab jechaa turre. Arabni immoo yeroo kana argitu ilaalcha isheen gootu isaanii araboonni namni tokko yoo balleesse Itoophiyaa jedhu. Itoophiyaa kana kamitti waamu isaan godha. Itoophiyaa dhuga. Yoo anamti qofti waan ta'e balleesse Itoophiyaa mushkiladhu. Itoophiyaa mafii koyyis jedhu. Haada Itoophiyaa mafii koyyis jedhu. Itoophiyaadha mafii koyyis jedhu. Yoona kanaafiyyuu maqaa biyyaafillee gaarii miti. Maqaa warra kaaniifillee gaarii miti. Amma namni arabittiin kun ishee kana yeroo argite bakka biraa deemtee hiriyaashii isaa ta'u iddooma ta'e iddooma firashii wayitti yoo Itoophiyaa wayii argate Itoophiyaa wasak jette. Sababa ishee sanaatti jechuudha. Itoophiyaa mafii koyyis jette. Maaliif waan isheen sun goote sammuu ishee keessa jira jechuudha. Isaan tokkoon ishee yoo jaallatan immoo hunda kana walitti qabanii faarsaa oolu. Tokkoon ishee yoo jibban immoo hunda kana jibbu jechuudha. Kuni maqaa hundumaafuu gaarii miti dhugaa. Maqaa ijoollee keenyaafillee gaarii miti. Dhugaa dubbachuudhaaf akkas warri gootanii dingata yoo qabamtanii sheem. Dhugaa waaqayyo duratti illee gaarii miti. Nama duratti illee hojii jibbisiisaa isin jibbisiisuuf mana sana keessaa isin ariisisuudha. Kanaafi of kabajuu, of eeggachuu, qulqullummaanu asii jalqaba. Qulqullummaan baay'ee qaama qofa dhiqachaa oolu miti. Qaama qofa dhiqachaa oolu miti. Amma isheen kana wasak jette intala kanaan qulqullummaa qaamaa ta'uu dhiisuu danda'a. Isheen akkana goonu wasak jette. Kanaaf yoo warra akkana gootan dhugaa waaqala waaqa sodaadha. Waaqa sodaadha guyyaa wayii gaafa waaqni nama salphisu jira. Gaafa guyyaa gaangeen abbaa hin baattu kan jedhamu jira waan ta'eef gaafa wayii gaafa si saaxilu hojii kee karuma namaa saaxilamta. Silaa karuma namaa salphisama namni waan ta'eef be careful. Ijoolleen qalbii diddiirradhaati kadhannaa godhadhaa. Yeroo sana wanti miirri kun illee sinirraa bada. Namni kadhannaa kadhatee du'aa isaa godhatee waaqa isaa faana walii galuu si jammar waan akkasiitiin hin rakkatu. Rakkatu jechuudha. Miira akka kanaa keessa illee hin galu. Tokkoffaa waan akkasii yoo itti dhufeen rabbiin hin sodaadha waaqan sodaadha jedha. Isa booda waaqan